yeroo baay'ee maqaa angaawotaa dhoofne maqaa Dr. Abiyyiin maqaa President Shimallisiin maqaa Aadde Adaanechiin gaafa irraa dubbadhu jaalala addaatu jira kanarraa na qabate miti benefitii addaas jarri kun naa gorani miti Dr. Abiyyiin filannee kan irraa dubbannuu fi al tokkicha waa'ee mootummaa dubbanne akkasiin golatti nun galchineef kana booda garuu hawaasni keenya bareeda hojii hojjetamaa jiru argaa jira waan dalagamaa jiru argaa jira jijjiirama dhufaa jiru argaa jira ana isa Finfinnee keessaa miti warrumti bosonaayyuu argaa jira isaanumti achi taa'anii ilaalaa jira jijjiirama guddaa jira har'a waan guddaatu harka keenya keessa jira waan guddaa harkaa qabnu kana garuu itti fayyadamuu waan wallaalaa jiru natti fakkaata magaalaa Finfinnee keessatti hojii isaan hojjechaa jiran argaa jiru yeroo baay'ee irraa dubbannutu man dubbadhuyyuu numan dadhaben afaan kooyyuu man dadhabe abbichuun abbaa malaa muummichi ministeeraa keenya hawaasa keenya keessatti dhalatee guddate qaama hawaasa kanaati rakkoo uummata keenya irra ga'us ni beeka kanaafi ejjennoodhaan murannoodhaan tiimiin isaa wajjin jiran liideriin isaa wajjin jiran dudduuba isaa jiran cinaa isaa jiran wajjin waan hedduun hojjechaa jira garuu isa keessaa baaseen galateeffachuu jalqabe